Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu kutaa 12ffaa keessaa barnoota amma ammaatti barannee keemistirii yuunit 1 fixneerra. Yuuniticha keessa gaaffii intiraansiitiif eegamanii qabadhee dhufe jechuudha. Intiraansiirra gaaffiin kun hin dhufaa waan jedhamu waan hin yaade qabadhee dhufeera jechuudha. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? Which of the following describes the term of oxidation as original? Kanneen armaan gadii keessaati kamtuu termii oxidationii ibsa jedha. Akka maalitti jedha? Originalii jedha. Asitti originalii jechuun maal jechuu akka isheen taate beekuu qabna jechuudha. Originalii jechuun akka jalqaba isaatti jechuudha. Akka ammayyaa osoo hin taane akka kanaan dura turetti akka saayinsii kanaan duraatti maal jechuudha akka jechuu barbaade jechuudha. Kanaafiyyuu originaalii sababii jedhuufi originaalii akka kanaan dura keemistirii keessatti wajjin ilaalletti adding oxygen to a compound. Compoundiitti oxygenii dabaluu jechuudha. Fakkeenyaaf compoundii tokko jira inni ta'e compoundicha irratti elementii oxygenii dabaluun keenya maal jedhama? Oxidation jedhamee waamamaa ture kanaan dura. Amma garuu akkamidha? Loss of electron and increase oxidation number dha jechuudha. Oxidation jechuun yeroo ammaa kana elektiroonii kennee oxidation number isaa immoo guddifachuu jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin isaa isa kamiin ta'a? Isa sirra jiru ta'a jechuudha. Adding oxygen to a compound isa jedhamu sana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti which of the following describes the term reduction as current? Amma immoo akka maalitti jedhe? Akka current jedhe. Current jechuun kanas beekuu qabdu hiikasaa. Current jechuun immoo akka yeroo ammaatti jechuudha. Akka yeroo ammaatti akka jechuuti jechuudha. Kun egaa deebiin isaa B irra jira. Gain electron and decrease oxidation number dha jechuudha. Elektiroonii erga fudhatee booddee lakkoofsa oxidation number isaa gadi xiqqeessaa jechuudha. Akkuma wajjin ilaallee turre reduction jechuun elektiroonii fudhatee oxidation number isaa immoo kan inni ittiin xiqqeessudha jechuudha. Gaaffii sadaffaa irratti immoo kan nuti ilaallu what is the oxidation number of chromium in this compound? Compoundii kana keessatti gatiin oxidation number chromium meeqadha jedha. Yeroo kana hojjennu kan naayitiroojiinii, haayidroojiinii hammattu keessa jira wanta ta'eef akka tokkotti fudhanna jechuudha. Alaan elektiroonii isaanirraa mul'atu fudhanna malee tokkoon isaanii isa keessa isaan fudhannu jechuudha. Kanaafi asitti wanta alaan mul'atu yookiin irra keessa isaaniitii negatiivii yookiin pilaasii ta'ee bifa aayoniitiin yookiin bifa kaataaniitiin kan mul'atu hin jiru sababii ta'eef bifa zeeroo goonee fudhannee dabarra jechuudha. Zeeroo goonee fudhannee dabarra. Kanaafi maal ta'a? Zeeroo pilaas kiroomiyeemiin immoo barbaadamaadha waan ta'eef akkamittiin fudhanna? 2x goonee fudhanna jechuudha. 2x goonee fudhanna. Pilaas kan oksijiinii immoo beekamaadha yeroo hundumaayyuu oksijiiniin oxidation numberiin isaa meeqadha jennee negatiivii 2dha. Kanaafi oksijiinii 7tu immoo jira waan ta'eef 7 baay'isuu negatiivii 2 maal ta'a jechuudha? Negatiivii 14 ta'a jechuudha. Negatiiv pilaasii kana balleesseen negatiivii godha jechuudha. Negatiiv 14 ta'a. Maaliif negatiiv 14 ta'e? Oxidation number of oxygenii negatiivii 2 oxygenii 7 qabna waan ta'eef gaafa waliin baay'isnu negatiivii 14 ta'a jechuudha. Kanaafi walqixxee meeqaati? Asirraa oxidation numberiin alaan mul'atu waan hin jirreef is equal to 0 goonaa jechuudha. Yerootti kanatti gatii x argachuuf maal goona? Gatii x argachuuf maal goona? Gatii x argachuufi negatiivii 14 sanatu achichi dabarsinaa jechuudha. Negatiivii 14 sana achichi dabarsinee maal ta'a? 2x is equals to 14 ta'a jechuudha. Isa booddee gama lammansaa afuriif gaafa hirru maal ta'a?
gama lammansaa afuriif gaafa hirru maal ta'a? X is equals to 7 ta'a jechuudha. Akkasitiin oxidation number isaa argannaa jechuudha. Kanaafi deebiinsaa isa R jiru ta'a jechuudha. Deebiinsaa isa R. Slaayidii 5ffaarraa jechuudha. In the following have reaction. What is the value of X jedha. Compoundii armaan gadii kan argaa jirtu gatiin X maal ta'a jechaa jira jechuudha. Kanaafi akkamittiin hojjenna isa jedhuu fi maal goona isinitti fakkaate? Oxidation numberii kan kaarboonii haa hojjennu. Kan kaarboonii haa hojjennu isa jalqabarra jiru jechuudha. Kaarboonii fakkeenyaaf kan reaaktaantii saayidii irra jiru kaarboonii 2 jira. Kanaafi 2x jenna. 2x jenna. Oksijiinii immoo 4tu jira. Tokkoon isaa immoo negatiivii 2 qaba jedhee isinitti himeera. Negatiivii 2 baay'isuu 4 immoo negatiivii 8 ta'a jechuudha. Kanaaf is equals to oksijiinii irraa negatiiv chaarjii meeqa jira? 2 jira. Kanaaf -2 jenna jechuudha. -2 jenna jechuudha. Kanaafiyyuu gatii X argachuu fi maal goona? Gatii X argachuudhaafi negatiivii 8 gaafa achi dabarsinu poozitiivii 8 ta'a. Gaafa achi darbu negatiivii 2 da'uu 8 maal ta'a jechuudha. Kana jechuun 2x is equals to 8 minus 2 ta'a jechuudha. Maaliifii negatiiviin 8 gaafa achi darbu pilaasii ta'ee achi darba. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Is equals to 6 ta'a jechuudha. Gama lammansaatii lama lamaan gaafa hirru meeqa ta'a jechuudha gatiin X? X is equals to 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Haala kanaantu gatii X argannaa. Kanaaf X'n keenya meeqa jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Islaayidii itti aanurraa kan nuti argannu islaayidii 6ffaarraa meetaaliik conductor conduct electricity due to dha. Meetaaliik conductoriin kan inni electricity dabarsuu yeroo kamidha jedha. A irratti movement of delocalized outer shell electron gaafa ta'u jedha. B irratti immoo mobility of localized outer shell electron jedha. C irratti immoo indissolved state jedha. D irratti immoo in solid solution jedha. Kanaafiyyuu deebiinsaa maal ta'a? Movement of delocalized outer shell electron dha jechuudha. Meetaalikii taanaanii movement of delocalized outer shell electron dha. Elektirooniitu muuvii godhaa jechuudha. Garuu immoo elektirolaayitii taanaanii aayoniidha jechuudha. Aayoniitu muuvii godha jechuudha. Kana qabachuu qabdu jechuudha. Itti aansinee kan nuti ilaallu slaayid 7 irraa gaaffii 6ffaa jechuudha. Electrovalent or ionic compounds conduct electricity in their electrovalent yookiin ionic compoundiin electricity kan inni dabarsu yoomidha jedha. Tokko fused state only jedha. Isteetii yookiin haala isaa mijate keessatti dhangala'aa ta'uu danda'a, soolidii ta'uu danda'a, akkasumas gaazii ta'uu danda'a jechuudha. Kan isaa mijate keessatti dabarsa jechuudha. Lammaffaa irratti mobility of ion jedha. Mobility of ion jedha. Inni kun amma isinitti himeen ture kan elektiroolaayisisiiti jechuudha. Elektiroovalent yookiin ionic compound jechuun gosootuma elektiroolaayisisii keessaatii jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa maal ta'a? A fi B ta'a. D irra isa jiru jechuudha. Kanaaf fused state only fi mobility of ion ta'a jechuudha deebiinsaa. Islaayidii itti aanurraa kan nuti argannu gaaffii 7ffaadha jechuudha. Gaaffiin kun in metallic conductor when the conductivity decrease. Kuni sirriitti irratti xiyyeeffachuu qabdu gaaffii kanarratti. Yeroo baay'ee gaaffiin akkasiin tiraansii irra dhufa waan ta'eef jechuudha. Meetaaliik kondaaktarii yeroo kamidha kan inni dabarsoo isaa gadi buusuu jedha.
A irratti when temperature increase in case thermal vibration decrease. Gaafa temperature'n increase ta'u thermal vibration'n immoo hin xinnaata jedha. B irratti immoo when temperature increase in case thermal vibration increase jedha. Gaafa temperature'n dabalu thermal vibration'nis in dabala jedha. C irratti immoo when temperature decrease in case thermal vibration decrease jedha. Temperature'n hin xinnaata taanaani thermal vibration'nis hin xinnaata jedha. D irratti immoo when temperature increase in case thermal vibration decrease jedha. Kun immoo gaafa temperature'n dabalu thermal vibration'n immoo hin xiqqaata jedha jechuudha kunis. Kanaafiyyuu deebiinsaa isa baarra jiru ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf waan bulluqsuu barbaaddan tokko abiddarra yenna keessanii abiddi suni fakkeenyaaf bulluqumarra keessan jedhaati yookiin immoo shaayii wayii danfisaa jirtu yenna ta'e hin danfa jechuudha. Bulluqa sana gaafa isinirra keessanii hin danfa. Sababii inni danfee fi sababii tempereecharri isaa dabaleefi jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf gaafa aduu keessa deemtanii dhandhi keessan kun hin gubaa, hin bulluxxu. Kana jechuun thermal vibration'n keessan dabalaa jira jechuudha. Tempereechariin keessanii haala inni ittiin deddeebi'u dabalaa jira jechuudha. Kanaaf gaafa tempereechariin dabalu thermal vibration'n keenyas hin dabalaa jechuudha. Yookiin kan tempereecharis kan conductivity of metallic conductorii kan wanta hundumaayyuu tempereechariin dabaleera taanaani thermal vibration'n hin dabala jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha deebiinsaa baata. Garuu immoo conductivity'n metallic conductorii keessatti tempereechariin hin dabale taanaani conductivity of metallic conductoriin maal ta'a? Hin xiqqaata jechuudha. Metallic conductoriin kan inni conductivity isaa itti dabalu yeroo tempereechariin gadi bu'udha jechuudha. Akkasumas thermal vibration'n gaafa gadi bu'u. Kun immoo maaliif jenna jettanii gaafa tempereechariin dabalu thermal vibration'n dabala isiniin jedheera. Yerootti sanatti elektiroonii orderii taatee turteetu maal ta'a jechuudha? Disorderii ta'a jechuudha. Bakka bakka isaa gad lakkisa. Gaafa bakka bakka isaa gad lakkisu yaa'iinsa elektiroonii kanarratti dhiibbaa fida jechuudha. Kanarratti metallic conductoriin immoo conductivity isaa akka inni seeraan hin gaggeeffanne godha jechuudha. Haala kanaanii hubadhaa isiniin jedha. Islaayidii itti aanurraa gaaffii dhumaati. Ammuma gaaffii kana qopheesse paartii itti aanutti immoo gaaffii kan biraadha jechuudha. Gaaffii 8ffaa is a device that can generate electrical energy from its chemical energy occurring in it and vice versa. Kun immoo akkuma kanaan dura wajjiniin ilaalle bakka duwwaanii meeshaa ta'e kan electrical energy irraa gara chemical energy'tti jijjiiru yookiin immoo chemical energy irraa gara electrical energy'tti kan jijjiirudha maaloodha jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Kanaafi gaaffiin kun by the way intiransii irra dhufee beeka. Baraana isaa kan keessaniitti dhufaa isaan hin beeku malee jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii akkasii sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kuni electrochemical cellidha jechuudha. Electrochemical celliin akkuma barnoota keenya keessatti haasa'aa turretti meeshaadha jechuudha yookiin qodaa ittiin enerjii tokkorraa gara enerjii kan biraatti ittiin jijjiirrudha jechuudha. Fakkeenyaaf electrical energy irraa gara chemical energy'tti, chemical energy irraa gara electrical energy'tti kan ittiin jijjiirrudha jechuudha. Kana fakkaata kan qabate waan na